Ashamaa harka fuunee hordoftoota jaalatamtoota akkasumas kabajamtoota toora YouTube channel JST akkam naga jirtu jirra rabbii faa galatu nuti akkam naga jirtuumi baga jiraattan arraa waan tokko qabadhee isinii dhufeera innis kanaan dura toora YouTube channel irratti barnoota kompiitaraa afaan Oromoon jedhu kutaa tokko lamanne sadi rageene dhaabbanneerra. Namoonni tokko maaf sadi rageettee dhaabbattee maaf ittiin fuutuudhaan jechaa turtanii kinoo har'a kutaa arfaffaasaa qabadhee isinii dhufeera gaafii keessaniif deebii taa'ee jecha. Akkasumas har'a wanti qabadhee dhufe barnoota kompiitaraa kutaa arfaffaa mata duree classification of computer yookaan ramaddii kompiitaraa gosoota kompiitaraas ta'uu danda'a jechuudha. Qabadhee isinii dhufeera mara isinis toora YouTube channel kanaatiif namni haaraa taatan kottaa maatii ta'a. Maaloo kottaa maatii ta'a subscribe godhaa bakkee diimtuu subscribe jedhu santuqaa isaatiin maatii kanaaf ta'a. Akkasumas mallattoo bilbilaa santuqaa akka viidiyoo gadhiisu yeroo isin ga'u jechuudha. Amma kallattii maan gara barnoota keenya irratti irraa nu waliin ta'a. Hayyee barnoota keenya kanarraa barnoota kompiitaraa afaan Oromoon kutaa arfaffaa mata duree ramaddii kompiitaraa yookaan classification of computer jedhu ta'a jechuudha. Kompiitara ramaddii kan inni fudhatee wantoota sadi irratti hundoofne yookaan based on 3 types wantoota sadiin kan irratti hundoofne classify gochuu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti based on size hamma kompiitaraa irratti hundoofne jechuudha. Size kompiitaraa irratti hundoofne. Lammaffaa irratti based on technology kompiitara kun fayyadamu irratti hundoofne jechuudha. Analoogii fayyadamu moo dijitaalii fayyadamu moo kamiin fayyadamanneeti akkasitti qoqqoodnaa jechuudha. Inni sadaffaa immoo based on purpose yookaan bu'aa kompiitara kanaa irratti hundoofne faayidaa kompiitara irratti hundoofneeti qoqqoodnaa jechuudha. Fakkeenyaaf based on size yoo ilaalle super kompiitariin jira, mainframe kompiitariin jira, mini kompiitariin jira, akkasumas micro kompiitariin jira. Based on size jedha hamma isaatii yoo qoonnee ilaalle kompiitara arfan kan argannaa jira gosoota arfan kana. Based on technology ilaalle immoo gosa sadii arganna akkuma analog, digital fi hybrid computer jennee qoqqoodnaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo based on purpose isaatti hundoofne yoo qoonnu special purpose jira, general purpose jira. Mi'a mammootiyyuu tokko isaatiin haa ilaallu. Jalqaba irratti based on size jalatti jechuudha. Based on size jalatti kan jiru ilaallaa jechuudha. Based on size jalatti afran argannaa jechuudha. Jalqaba irratti kan argannu super computer. Computerri kun they are very fast and powerful machine. Kana jechuun computerri kun maashinii cimaa fi baay'ee saffisaa ta'edha jechuudha. Computerri kun saffisa jechuudha. Miiliyoonuma ajaja miiliyoonuma per second tokko keessatti run gochuu danda'a jechuudha. Run at the speed of 10 million instructions per second run gochuu kan danda'u jechuudha computerri. Computerri kun computer baay'ee qaalii ta'edha jechuudha. Costiin isaa yookaan gatiin isaa computer baay'ee qaalii ta'edha jechuudha. Computer kana general purpose waan ta'aniif itti fayyadamnu jechuudha. Computer wanta special purpose ta'aniif itti fayyadamna jechuudha. Example computer kana ilaalle carry and CDC cyber kan jedhamu jira jechuudha. Computer kun akkuma argitan computer baay'ee saffisaan irra computer baay'ee CPU isaa olaanaa ta'e
akkasumas kompiitara baay'ee daataa baadhachuun isaa guddaa ta'e jechuudha. Super kompiitarii kana jechuudha. Super kompiitarii gara ilaallee immoo gara isa lammaffaa yookaan ila darbinaa jechuudha. Inni lammaffaan based on size biratti mainframe computer jechuudha. Computer kun for general computer kan build jechuudha. Computer garaaf jedhamee build jechuudha. Computer kunis baay'ee saffisaadha jechuudha. Innis formation hanga miliyoona kudhanii per second keessatti process gochuu danda'a jechuudha. Computer kun akkuma kaanii baay'ee guddiidha jechuudha. Computer kun not easy found in general design office. Computer kun fakkeenyaaf biiroolee akka dizaayiniin garaagaraa keessatti salphumatti argamu jechuudha. Computer kunis akkuma computer supperii computer baay'ee guddaa CPU'n isaa olaanaa ta'e data baadhachuun isaa olaanaa ta'ee fi computer special purpose special ta'anii fi itti fayyadamnu jechuudha akkuma argaa jirtanitti jechuudha. Amma immoo sadaffaas darbinaa jechuudha. Inni sadaffaan isheen godha computer mini computer jedhamu jechuudha. Mini computer kan jedhamu jechuudha. They are developed fudhata galjaatama keessa develop kan ta'e jechuudha. Computer kun computer smaller and less expensive than mainframe computer. Mainframe amma ilaalisan irra xiqqaa kan ta'ee fi gatiin isaas isaa gad kan ta'e jechaadha computer kun. Computer kunis akkuma computer kaawwanii ajajjoota miliyoonaan hedduun lakkaa'aman run gochuu danda'a jechuudha. Akkasumas userii haga 520 yeroo tokko support gochuu kan danda'u jechuudha. Low cost and high performance kana jechuun computer kun gatii xiqqaadha, kostii xiqqaadhaan akkasumas hojii olaanaa kan hojjetu jechuudha. Computer kun computer micro caalu jechuudha. Amma mootiyyuu afuraffaa dabarraa jechuudha. Isa microdha. Micro jechuun computeroota mararraayyuu xiqqaan inni dhumaa xiqqaan isaa jechaadha. Xiqqaan computer kun computer manatti itti fayyadamnu jechuudha. Mana keenya keessatti kan itti fayyadamnu workstation adda addaa keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Data process gadi goonu workstation adda addaa keessatti akkasumas personal computerii industry garaagaraa keessatti fayyadamnu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf fudhanne desktoppiin jira, laptoppiin jira, palmtoppiin fakkeenya computeraa micro computerii ta'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf desktop yoo jennu desk irra keenyu desk jechuun teebilii jechuudha. Isa teebilii irra keenyu itti fayyadamnu jechuudha. Laptoppiin immoo laptop kucee keenya irra baatanii kan deemu jechuudha. Akkasumas palmtop jechuun ganaadha, ganaa harka keenya irra qabannee kan deemnu fakkeenyaaf bilbiloota Android adda addaa ta'uu danda'a. Isaas palmtop jedhamu jechuudha. Bilbiloonni Android palmtop jedhamu jechuudha. Kanaan beektu hundumti keessaniyyuu computer kun computer kana xiqqaa ta'ee fi computer har'a biiroolee adda addaa keessatti itti fayyadamaa jirrudha jechuudha. Hundumti keenya inni qabna desktoppiin iddoo hojii jira, laptoppii dhuunfaa qabaachuu namni qabu jira, palmtoppiin namni hundinuyyuu ni qaba jechuudha. Isa bilbilaan dura jechuudha. Amma immoo based on technology used computer technology ni fayyadamu irratti hundoofne yoo qoonni immoo asirra sadii argan analogii, digitaalii fi hybrid jechuudha. Mee jalqaba irratti immoo analogii ilaalla. The word analog means continuously changeable in quantity. Jechi analogii jedhu osoo addaan iccitii yookaan itti fufinsaan baay'ee kan jijjiiramudha jechuudha. The analog computer accepts data in continuously from output. It is obtained in the form of graph.
Computer analoogii kun data osoo addaan citin jechuu yookaan itti buufinsaan erga fudhatee booda mootiyyuu output isaa in the form of graph jechuudha. Form graphiitiin kan kaa'u jechuudha. Example isaan ilaaltu graphiin maal akka ta'e fakkeenyaaf voltage jira as jalatti, current jira, sound jira. Sound yeroo tokko ol ka'a gabbu'aa, speed ol ka'a gabbu'aa, voltage ol ka'a gabbu'aa, temperature pressure kunni fakkeenya sanadha ol ka'a gabbu'aa jechuudha. Kunis changeable kan jennu kana jechuudha. Ol ka'a gabbu'aa kan jijjiiramu jechuudha. Computer kun immoo the analog computer are measured the continuous value. Example thermometer. Computer kun wanta afur dhufullee ittiin lakkaa'uudhaaf measure godhuudhaaf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf thermometer fudhanne thermometer jira. Thermometer fudhanne roobni torbee kana keessa maal fakkaata? Ji'oota dhufu keessa maal fakkaata? Inni ittiin raaguudhaaf yookaan ittiin measure godhuudhaaf nu gargaara jechuudha. Analoogii akka ilaalleen ga'a immoo dijitaalitti dabaluu jechuudha. So example of analog. Akkuma argaartan graafiidhaan output kan nu godhu jennirraa bifa graafiitiin fakkeenyaaf sagalee alaalaa sagalee fudhannee asii namichi yoo dubbate sagaleen ol ka'a gabbu'aa bifa graafiitiin continuous changeable ta'aa deemaa jechuudha. Sa'aatiin kunis akkuma argitan sa'aatii seekkoodha. Naannoftiin termomeetirii lakkoo argitan ol ka'a gabbu'aa haala qilleensaa ilaalaa ol ka'a gabbu'aa kan deemu jechuudha. Kun example isinii ta'a jechuudha. Seeraan ilaalaa. Ammoo digital computer. Digital word means separate. Qoqqooda means jechuudha. Digital jechuun qoqqooda means. It refers to binary system. Binary system fayyadamaa jechuudha. 0 and 1. 0 fi tokko fayyadamaa jechuudha. The data represented by off. Off yoo ta'e low. On yoo ta'e immoo high. Electric beat dha jechuudha. Kan represented godhu. Digital computer irratti asirratti argartan 0 fi tokkodhaan rizaartii kan kennu jechuudha. Data erga fudhatee booda gara 0 fi tokko gara lakkoofsa number system dha jechuudha. Binary system jechuun number system dhaan fayyadama. Fakkeenyaaf calculator ta'uu danda'a, personal computer, digital watch. Digital jechuun digital sa'aatii akka godhan jirti miti sa'aatii sun digitaalii kan taate jechuudha. Fakkeenya isaa ilaaltan digital thermometer. Ilaaltu fakkeenya isaa digital computer jechuun kana jechuudha. Fakkeenya isaa ilaallee asbaatti kun personal computeridha. Personal computerin keenya data erga fudhatee booda karaa 0 fi 1tiin fayyadamee beekamu binary system number system fayyadamee output isaa kan kennu jechuudha. Akkasumas calculator yoo ilaalle yoo karaa lakkoofsaatiin digital ta'een agarsiisa jechuudha data. Akkasumas digital watch sa'aatii digitaala taate yoo ilaalle asirratti akka argartanitti lakkoofsa qofa kan agarsiistu jechuudha. Graafii osoo hin taane number form jechuudha. Kan inni kan agarsiisuun prosperal laalaa turretti digital form gives output digital form kan ta'e jechuudha. Output isaa karaa digital formitiin kan nutti agarsiisu jechuudha. Sa'aatiin kunis digital watch thermometer yoo ilaalle namaatiin karaa shiboo baay'ee maqaan san jechuudha. Shiftuunis outputii karaa digital form ta'een nu kan itti yookaan karaa number system ta'een nu kan jechuudha. Inni taan immoo based on mechanism jalatti yookaan technology manni fayyadamu jalatti inni sadaffaa hybrid computer. Hybrid computing the combination of analog and digital combination analog for digital jechuudha. Wargartan and hybrid computer the user process both continuous and discontinuous. Namni data yookaan process kan godhu analogii fi digital lachuun si'a tokko process gochuu ni danda'a. In hybrid computer these are special purpose computer special want special if fayyadamnu jechuudha. They are very fast and accurate. Computer kun computer baay'ee saffisaa akkasumas computer baay'ee
wanta dhugaa ta'e namatti himudha jechuudha. And these are used in scientific fields. Iddoo saayinsii qorannoo saayinsii adda addaatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Example isaa olaallee akkuma argaa jirtan as biratti the combination of analog and digital jennee hybridin. Akkuma argaa jirtan as biratti analogiin bifa giraafiitiin kada outputiin nutti agarsiisu ni jirtu. Digitaliin immoo karaa digital ta'e number yookaan binary system ta'e nutti agarsiisu jennee jirtu. Akkuma kan sa'aatii kanarratti lachan isaanii yoo ta'e jira kun sa'aatii seekuunis jira asummoo digitaaliin jira jechuudha. Karaa digitaalitiin karaa lachan nutti agarsiisu jechuudha. Inni kunis akkasuma as birallee akkuma argaa jirtan giraafiin ol ka'aa gubbaa deemaa. Maashina onni nama ilaalu jechuudha. Kun as biras immoo lakkoofsaan kaa'eera jechuudha. 60 akkasuma kaa'eera jechuudha. Example hybrid kana jechuudha. Combination analogii fi digitaalii jechuudha. Lachan isaa qabatu baay'ee mishaara jechuudha. Kun wachidhaan very fast and correct kan ta'e jechuudha. Amma mooti based on purpose. Based on purpose yoo ilaalle bu'aasa lama argama. Special purpose, general purpose. Special purpose kan jennuun wantoota special ta'aniif kan itti fayyadamnu jechuudha. Kompiitarri kun wantoota special ta'an kan itti fayyadamu. Fakkeenyaaf aircraft control system ta'uu danda'a. Raadariitti wajjin to'achuu ta'uu danda'a. Akkasumas missile guidance system. Wantoota akkanaa kanniniif launch missile immoo kan itti fayyadamnu jechuudha. Okay. Kan biroo immoo general purpose. General purpose computer jennuun wantoota general ta'aniif jechuudha. Fakkeenyaaf daldala keessa ta'uu danda'a, biiroo keessa ta'uu danda'a, mana keenya ta'uu danda'a. Wantoota general ta'aniif kan itti fayyadamnu jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Gaaffii yoo qabaattan komentii keessa kaa'aa. Yoo isin tole like godhaa, yoo isin tole dislike godhaa. Akkasumas namaaf share godhaa. Namni maatiin taane immoo kootta subscribe godhaa. Waan daawwattaniif galatoomaa. Yeroo biraa wal agarraa. Kutaan shanaffaadhaan wal agarrutti nagaaf nuuf turaa. Bye bye. Wal arginaa. Isin jaalladha. Bye.